ergaawwan gurguddaa sadi qofan isinii dabarsa jechaadha. Innis tokkoffaa akkuma sila isiniin jedha ayyaanota gurguddoo irratti akkuma beektan egaa warroota harka qalleeyyii karra namaatti kufan daandiirratti kufan ni gargaara. Fuuldura keenya immoo ayyaana bara haaraatu dhufeera jechaadha. Guyyaa dhaloota gooftaa akkasumas du'aa ka'umsa isaa irratti ni gargaara. Bara haaraa irrattis gargaaraa turreera waan ta'eef hundumti keessan ammas akka irratti hirmaattan maqaa Waaqayyootiin isiniin gaafadha. Lakkoofsa bilbilaa kana fayyadamuun egaa warroonni hordoftoonni sanbeetu bitaatan beektu namoota haaraadhaaf waan ta'eef jechaadha. Akkasumas akkaawuntii kana fayyadamuun keessaanis na haasofsiisuun akka waldeeggarru isiniin jedha. Asumaan sagantaa kanarratti sagantaa guddaadha kan nuti qabannee jirru. Asumaan karaa miidiyaa kanaa kan isinii darbu barsiisota garaagaraa affeerree sagantaa ayyaana bara haaraa kana sirriitti isinii dabarsina jechaadha. Kana malee immoo egaa namoonni suuqii qabdan wanta daldaltanii oomisha garaagaraa hojjettanii dhaabbata garaagaraa qabaattan immoo sagantaa kanarralee ispoonsara gochuu dandeessu jechaadha. Oomisha keessan beeksisuuf dhaabbata keessan beeksisuuf ispoonsara akka gootan maqaa Waaqayyoo isiniin gaafadha. Lakkoofsa bilbilaa kana fayyadamuun nu qunnama. Inni lammaffaan immoo ammas yaadachiisuuf ergaan inni lammaffaa waa'ee kitaaba kanaati jechaadha. Waa'ee kitaaba kanaa gadi fageenyaan sirriitti viidiyoo isaa isinii hojjedheera. Waa'ee kitaaba kanaa dhaloota hidhamee fi furmaata isaati waan ta'eef fuulduratti dhaggeeffattu sirriitti jechaadha. Viidiyoodhuma kana keessatti egaa fuulduratti ni jira waan ta'eef waa'een kitaaba kanaas har'a waa'ee viidiyoo keenya keessatti waa'ee kitaaba dhaloota hidhamee fi furmaata isaa gadi fageenyaan haasofneerra. Barsiisaa Dajanee Gurmeessaatu barreesse. Waa'ee kitaaba kanaa sirriitti dhaggeeffadhaa viidiyoodhuma kana keessaa jechaadha. Inni sadaffaan immoo waa'ee lootorii kaasnee jechaadha. Lootorii ayyaana waggaatiif ta'u carraa tokkoffaan hoolaa baay'ee guddaa ta'u jechaadha. 10,000 kan bitamu. Isa isinii qopheessinee carraa lammaffaan immoo uffata aadaati kan dhiiraa yookaan kan shamarranii. Sadaffaan immoo galmee kadhannaa fi wangeeladha jechaadha. Kanaaf carraan dhibbatu qophaa'ee sanbeetuu utubuuf waan qophaa'eef jechaadha. Namni tokko carraa 5 10 kutuu danda'a, tokkos kutuu mirga isaati jechaadha. Carraan kun kan ba'u gaafa qaammee sadiiti jechaadha. Biyya alaa keessa kan jirtanis immoo egaa biyya keessatti illee maatii keessaniif carraa ba'e kana erguu dandeenya. Hoolaa yoo ba'e ayyaana waggaa akka ittiin oolan jechaadha. Gatiin carraa tokko qarshii 1,000 akka qofaadha. Namni amma barbaade kutuu danda'a. Kanallee akka dhaggeeffattan isiniin jedha. Lafa jirtan maraatti nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam nagaa jirtu. Ani faarfataa naatiidha yookaan Akiliiluu. Akkasuma kun immoo sanbeetuubiidha. Namoonni yeroo jalqabaaf dhuftan baga nagaan dhuftan jecha yuutuubii keenya subscribe gochuun miseensa keenya ta'a. Akkasumas egaa amantaa biraa kan hordoftan obboloonni keenya baga nagaan dhuftanii walumaa galatti hordoftoonni sanbeetuu hundumti keessan nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Lafa jirtan maraatti arjummaaf dhiifamni Waaqa keenya araarsumaan dubroo Maariyaamii eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqulloota jaalalli duuka butoota hunduma keessan faana haa ta'u. Egaa guyyaa irraa ergaawwan gurguddaa 3 qabaddeen kanan fuuldura keessan dhufe ergaawwan kana gaa duraa duubaan kanan isinii kaahu ta'a jechaadha. Egaan akkuma beekamu maatiiwwan Waaqayyoo gaggabaabsiin isinitti hima yeroo keessan hin fudhadhu jechaadha. Namoonni ilaaltanii ni isinaa egaa viidiyoon kun yoo xiqqaate nama 1,000 oltu ilaala. Garuu nama 1,000 ol kana keessaa namni 10 illee yoo argame egaa gaariidha. Namni Waaqayyo isaaf eeyyame jechaadha. Akkuma beekamu yeroo darbee hagayya 13f sagantaa furaa guddaa ni qopheessina. Inni asumaan isin beeksifnee turre. Isinis egaa namoonni muraasni tole jettanii achumaan baddanii isinillee kana malee immoo namoonni irratti hirmaattan isin jirtanii jechaadha. Egaa ergaawwan keenya guyyaa irraa keessaa inni tokko fuuldura keenya ayyaana bara haaraatu jira. Akkuma beekamu waggaa waggaadhaan akkuma taasisnu sagantaa guddaa qopheessaa jirra. Sagantaa furaa jabaadha jechaadha. Karaa sanbeetuubiiti sagantaa ayyaana barsiisota faana faarfattoota faana akka sagantaa qophii bareedaa ni qopheessira. Qophii kana keessatti immoo waan guddaa irraa barattu. Kana malee immoo kan ittiin harka qalleeyyiitti gargaarudha waan ta'eef hundumti keessan akkuma kanaan dura barame egaa ni beektu warri haaraa taatallee yoo jiraattan akkuma dhageessaniif malee egaa akkuma kanaan dura beekamu hirmaannaa keessaniin akkanumatti dhaabbattanii egaa lakkoofsa bilbilaa kanaan na dubbisuun akkaawuntii kana fayyadamuun immoo namoota garaagaraa bakka garaagaraatti kufan ayyaana waggaa akkuma nama qabanii akka dabarsaniif waan tokko tokko akka gargaaruuf jecha egaa waggaa waggaadhaan akkasumas ayyaanota gurguddoo guyyaa dhaloota gooftaa akkasumas du'aa ka'umsa isaa irratti illee
fi barhaaraa kanarratti wanta akkana kan akka raawwannu ni beektu waan ta'eef akka irratti hirmaattan maqaa Waaqayyootiin isiniin gaafadha jechaadha. Egaa gabaabumatti ergaan kun inni tokko isa kana. Inni lammaffaan immoo ergaan lammaffaan immoo namoonni hedduun biyya alaa biyya keessa kan jirtan immoo egaa waa'ee kitaaba kanaa isinitti himuuf jechaadha. Kitaabni kun dhaloota hidhamee fi furmaata isaa jedha. Dhaloota hidhamee fi furmaata isaa kan barraa'ee barsiisaa keenya Barsiisaa Dajanee Gurmeessaatiin maxxansa tokkoffaadha. Kitaabni kun jaalatamummaa guddaa kan fudhate. Egaa namoonni baay'een biyya keessa biyya alaa akka malee kan bitachaa jirani kitaaba muraasatu nu hafe. Egaa maxxansi tokkoffaan kanaaf magaalaa Bishooftuu Adaamaa akkasumas magaalaa barbaaddanitti baay'inaanis yoo barbaaddan biyya barbaaddanitti isiniif ergama. Kitaabni kun dhaloota hidhamee furmaata isaa kan jedhu kuni qabiyyeen isaa wantoota hedduu dhaloota ammaatiif jecha ana dabalatee kan nu fayyadudha. Egaa kitaabni kun namoota matatiidhaan hidhamaniif namoota hafuura hamaa xonqaayii maali jedhamu kan hafuura seexana hafuura hamaadhaan hidhamanii jiraniif furmaata guddaa kan ta'e kan hidhamee jiruuf dhaloota hidhamee jiruuf furmaata guddaa kan ta'u kitaaba ajaa'ibaa kitaaba cimaadha. Akkamitti akka kadhannu akkamitti akka zoomnu akkamitti akka gaabbii gallu akkamitti gara foonii fi dhiiga Waaqayyootti akka deemnu kana hunda taasisnee akkamitti diina keenya daabiloos halkanii guyyaa egaa nu qoru kanarraa akkamitti qormaata isaa akka ittisuu dandeenyullee egaa kitaaba baay'ee nu gargaara jechaadha. Qabiyyee isaa keessa egaa kitaabni kun boqonnaawwan garagaraa ni qaba. Boqonnaa tokko keessatti gosoota hafuurota hamaa kan nutti himudha. Hafuurri hamaa maal akka ta'u akkamitti dhufu hafuurota hamaa keessa hafuura garagaraa jechaadha. Kan of jalatti qabatee jirudha jechaadha. Kanaaf hafuurri hamaa kun fakkeenya keessattuu Mastafaaqirii kan jedhamu hafuura hamaa keessaa isa tokkodha. Hafuurri Mastafaaqirii dhiibbaa inni fidu miidhaa inni fidu akkamitti immoo akka ofirraa ittisnu hafuurri hamaan akka nurra jiru akkamitti akka beeknu kanallee nuuf ka'a jechaadha. Boqonnaawwan tokkoon isaa keessatti waan hedduu kan irraa argannudha jechaadha maatiiwwan Waaqayyoo. Egaa kitaabni kuni wanta guddaa kan irraa ittiin barannudha. Adaraa akka bitattanii isiniin jedha. Kitaaba kana jalatti boqonnaawwan afur qaba. Boqonnaawwan amma isinitti hime keessatti boqonnaa tokko irratti waa'ee hafuura hamaati. Boqonnaa lama irratti immoo egaa kan nuti argannu tooftaa hafuuronni hamaan ilmaan namaa ittiin miidhan. Tooftaa hafuuronni hamaa ilmaan namaa ittiin miidhan illee kan ittiin barannudha jechaadha. Kana keessatti immoo karaalee hafuuronni hamaan ittiin mul'atan fa'aa akkuma dura jedhe jechaadha. Waan garagaraa as jalatti ni argattu jechaadha. Karaa kallattii kamiinillee hafuurri hamaa akka namatti seenu. Boqonnaa 3 jalatti immoo tooftaalee hafuurota hamaa ittiin ofirraa ittisnullee ni qaba jechaadha. Isaan kun immoo yeroo hunda kadhachuudhaan seexana mormuu Waaqayyoof bitamuu kadhannaadha. Maaliif akka kadhannu yeroo kam akka kadhannu sa'aatiiwwan kadhannaallee kan kaa'uudha. Boqonnaa 4 jalatti immoo egaa jireenya kiristaanummaa nuuf ka'a jechaadha. Kanaaf kitaabni kun kitaaba ajaa'ibaa afaan Oromoodhaan yeroo jalqabaa barreeffame iddoo barbaaddanitti kitaaba egaa isiniif dhaqqabuu danda'udha akka bitattanii. Warri biyya alaa jirtanis maatii keessan biyya keessa jiraniif akka bittanii obboloonni keessan firoonni keessan hiriyoonni keessan barattoonni dilbataa keessan kan ittiin jijjiiramuu qaban dhaloonni amma hafuura hamaadhaan hafuura nuti hin beekneen golga ijaa kan jedhamu jira. Golga ijaa jechuun afaan Amaariffaatiin sirriitti kan beekamu maal jedhama ayina xilaa isa jedhamu jecha ayina xilaa hafuura ayina xilaa namoonni garagaraa dhaabbatanii hafuudhaan keessattuu shamarran dhiirrillee tokko ni mul'ata. Shamarran osuma babbareedoo ta'anillee dhaabbatanii hafu jechaadha. Osoo hin heerumin umurii isaanii irra darba. Wantoota garagaraatiif illee furmaata kan ta'e kitaabni kun jechaadha. Kun hafuura ayina xilaafa golga ijaa kan jedhamu kan namatti ergamu hiriyootaan maatiidhaan firaawwan namoota garagaraati namatti kan dhufu akka namaaf hin dabarre yoo hojjettan sinii baragachuu dide wantoota garagaraa isa nu rakkisu isa jireenya keenya jeequuf kitaabni kun deebii guddaa ta'a waan ta'eef kitaaba kana akka bitattan akka ittiin fayyadamtanii Barsiisaa Dajanee Gurmeessaa barreesse lakkoofsa bilbilaa kanaan nu quunnamaa kitaaba ajaa'ibaa kana bitadhaa isiniin jechuun barbaada. Egaa ergaan kun inni sadaffaan immoo
Ergaan inni sadaffaan egaa ayyaana dhaloota dhiifama ayyaana barhaaraatiif immoo ammas sanbeentuu fi sagantaa ajaa'ibaa isiniif qopheesseera. Keessattuu biyya alaa biyya keessa kan jirtan viidiyoo kana kan laaltan jechaadha. Egaa lootorii guddaatu qophaa'ee jira jechaadha. Lootoriin kuni egaa keessattuu bara 2018 kana keessa sanbeentuu fi ittiin utubuuf akka ta'uuf jedhame egaa lootorii guddaa qophaa'eera jechaadha. Lootoriin kuni egaa lootoriin kun wantoota sadi of keessaa qaba jechaadha. Carraa sadi of keessaa qaba. Carraan tokkoffaa hoolaa ayyaana waggaatii fi lammaffaan immoo uffata aadaati jechaadha. Yoo dhiiraaf bahe kan dhiiraa guutuusaa, yoo shamarranii bahe kan shamarranii guutuusaati jechaadha. Sadaffaan immoo egaa galmee kadhannaa isa guddaa fi wangeelaa jechaadha. Kanaafiyyuu kana hundumti keessaniyyuu akka irratti hirmaattanii namoonni lootorii kana kutuu barbaadan immoo egaa lakkoofsa bilbilaa kana fayyadamuun kutuu dandeessu jechaadha. Lootoriin kun qarshii 1000 jechaadha. Carraan tokko qarshii 1000, carraan jiru immoo carraa 100 qofaadha. Egaa namoonni fayyadamtan egaa nu dubbisaa isiniin jechuun barbaada. Namni tokko 10 kutuu danda'a, 3 kutuu danda'a, tokkos 5 kutuu danda'a, mirga qaba jechaadha. Garuu lootoriin kun gaafa dhumu ayyaana waggaatiif jechaadha. Biyya alaa keessa kan jirtan immoo lootorii kana gaafa murtan egaa maatii keessaniif illee egaa maatii keessan sarpiraayis gochuu dandeessu jechaadha. Ayyaana waggaatiif namoonni isinii bahe hoolaa yoo isinii bahe ayyaana waggaa bara haaraa kanaaf qarshii 1000 qofaan hoolaa 10,000 oli egaa maatii keessaniif geessuu dandeenya jechaadha nuti karaa keessanii waan ta'eef jechaadha. Kan akka irratti hirmaattanis isiniin jedha egaa. Kanaaf ergaawwan gurguddoo sadan kana akka fudhattan maqaa Waaqayyootiin isiniin gaafadha jechaadha. Egaan kan amma babal'iseen kana isinitti hime. Kanaafiyyuu irra caalaa wantoota si fayyadudha jechaadha. Kana nama isiniif kaasimaati Waaqayyoo hundumti keessanuu akka irratti hirmaattan irra deebi'eetanaan isin gaafadha jechaadha. Egaa sanbeentuu fi sagantaa gara fuulduraa kanatti qopheessutti egaa namoonni barbaadan ispoonsera ta'uu ni dandeessu jechaadha. Namoonni viidiyoo kana ilaaltan dhaabbilee garaagaraa kan qabaattan oomisha keessan beeksisuu kan barbaadan suuqii keessan dhaabbata hojii keessan kamillee beeksisuu kan barbaadanis egaa oomisha keessan beeksisachuu dandeessu. Asumaan ergaas ni dabarsa jechaadha. Egaa si yaadachiisuuf ergaawwan amma ni dabarse kun ergaa sadiidha jechaadha. Na hubadhaa ergaawwan gurguddaa sadi qofan ni dabarsa jechaadha. Innis tokkoffaa akkuma sila isiniin jedha ayyaanota gurguddoo irratti akkuma beektan egaa warroota harka qalleeyyii karra namaatti kufan daandii irratti kufan ni gargaara. Fuuldura keenya immoo ayyaana bara haaraatu dhufeera jechaadha. Guyyaa dhaloota gooftaa akkasumas du'aa ka'umsa isaa irratti ni gargaara. Bara haaraa irrattis gargaaraa turreedha waan ta'eef hundumti keessan ammas akka irratti hirmaattan maqaa Waaqayyootiin isiniin gaafadha. Lakkoofsa bilbilaa kana fayyadamuun egaa warroonni hordoftoonni sanbeentuu bitaatan beektu namoota haaraadhaaf waan ta'eef jechaadha. Akkasumas akkaawuntii kana fayyadamuun keessaanis na haasofsiisuun akka waldeeggarru isiniin jedha. Asumaan sagantaa kanarratti sagantaa guddaadha kan nuti qabannee jirru. Asumaan karaa miidiyaa kanaa kan isinii darbu barsiisota garaagaraa affeerree sagantaa ayyaana bara haaraa kan sirriitti isinii dabarsina jechaadha. Kana malee immoo egaa namoonni suuqii qabdan wanta daldaltanii oomisha garaagaraa hojjettanii dhaabbata garaagaraa qabaattan immoo sagantaa kanarralee ispoonsara gochuu dandeessu jechaadha. Oomisha keessan beeksisuuf dhaabbata keessan beeksisuu ispoonsara akka gootan maqaa Waaqayyoo isiniin gaafadha. Lakkoofsa bilbilaa kana fayyadamuun nu qunnama. Inni lammaffaan immoo ammas si yaadachiisu ergaan inni lammaffaa waa'ee kitaaba kanaati jechaadha. Waa'ee kitaaba kanaa gadi fageenyaan sirriitti viidiyoo isaa isinii hojjedheera. Waa'ee kitaaba kanaa dhaloota hidhamee fi furmaata isaati waan ta'eef fuulduratti dhaggeeffattu sirriitti jechaadha. Viidiyoodhuma kana keessatti egaa fuulduratti ni jira waan ta'eef waa'een kitaaba kanaas har'a waa'ee viidiyoo keenya keessatti waa'ee kitaaba dhaloota hidhamee fi furmaata isaa gadi fageenyaan haasofneerra. Barsiisaa Dajanee Gurmeessaatu barreesse. Waa'ee kitaaba kanaa sirriitti dhaggeeffadhaa viidiyoodhuma kana keessaa jechaadha. Inni sadaffaan immoo waa'ee lootorii kaasnee jechaadha. Lootorii ayyaana waggaatiif ta'u carraa tokkoffaan hoolaa baay'ee guddaa ta'u jechaadha. 10,000 kan bitamu. Isa isinii qopheessinee carraa lammaffaan immoo uffata aadaati kan dhiiraa yookaan kan shamarranii. Sadaffaan immoo galmee kadhannaa fi wangeeladha jechaadha. Kanaaf carraa 100 qophaa'ee sanbeentuu fi utubuuf waan qophaa'eef jechaadha. Namni tokko carraa 5 10 kutuu danda'a, tokkos kutuu mirga isaati jechaadha. Carraan kun kan ba'u gaafa qaammee sadiiti jechaadha.
biyya alaa keessa kan jirtanis immoo egaa biyya keessatti illee maatii keessaniif carraa bahe kana erguu dandeenya. Hoolaa yoo bahe ayyaana waggaa akka ittiin oolan jechaadha. Gatiin carraa tokko qarshii 1000 qofaadha. Namni amma barbaade kutuu danda'a. Kanallee akka dhaggeeffattan isiniin jedha. Kanaaf egaa fuulduratti viidiyoo isaa akkuma ilaalaa deemtanii wanta isaa isinii ibseera. Egaa waaqayyo hunduma keenya faana ta'u kun Sanbee Tuubiidha. Subscribe, like, share godhaa.